السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا جرتني هردوفتو يوتيوب channel سادا توب كم نجا كيسني فيار أصلي جد فيديو سني تدير سومبر بادو هاد أوان أجايبا فيديو بريد تك سني كبات سني رفيتين زرا إسين اسمال إني يو جتني وان فولك يندي بنوي تجتشودا يروبا إيه وان غوراتشوي أسرت أرجع يجتشودا فولك يرت يروبا إيه وان كزيتها يو أكنا قول وان كزيتها فاتو جرا يجتشودا فولك ينرا يجتشودا isa kan akkamitti ofirraa balleessuu dandeenyu dhugaa rabbii har'a waan tokko jarrabee baay'ee tokko natti tole jechuudha. Innis maal inni killeedha jechuudha. Killee fi nishaa jechuudha. Nishaa namni wallaaltan hin jiru duqeetii boqqolloo san jechuudha. Duqeetii boqqolloo sanii isa sanii fi killee walitti daballa jechuudha. xiqqishuma isiiti jechuudha. Namni mutana dibadhee fuula kiyyatti jechuudha. Fuula kiyya guutuu dibadhee roobii takka ofirra tursiisee achi ka'ee dhiqadhee jechuudha. Dhiqadhee jennaan fuulli kun yeroo saniif akka ajaa'ibaa kanatti na goggogee jedhe waan bakka asmintoo wayitii fuula kiyyarra jiru natti fakkaate jechuudha. Na goggogee. Kanaaf isa san akkamitti ofirraa balleessuu danda'a? Akkam godha kan jedhu bakka waa jarraba jedhee ilaalee harceen duqeetiin boqqolloo sun doraadha jechuudha. Doraan sunillee inni sunillee kartoonan suuqii bitama jechuudha. Suuraa isaa isinitti argisiisaa boodarratti jechuudha. Isaa fi killeedha jechuudha. Killeen mootiyyuu boorasan osoo hin ta'in adii bichaasan jechuudha. Killee adii bishaan isaa san bichaadha jechuudha. Boorasan osoo hin ta'in bishaan isiisan jechuudha. Adii san jechuudha. Isaa fi maankaa tana jechuudha. Akkanatti argitanii jirtu jedhee yaadan maankaa tana xiqqisuu tana. Isii tana keessa buuftanii doraasan jechuudha. Duqeessisan jechuudha. Sanii achitti fuula keessanitti dibattan ani waan arabni tiyatuun waan ofitti dibaniin illee hin qabdu harkuma kiyyaan diddibadhe jechuudha. Amma dibadhee isinitti argisiisa jechuudha isiisan. Fuula kiyyatti dibadheetiin isinitti argisiisa. Dhugaa rabbiin. Okay, akkanatti haala kanaan ofitti diddibneetiin jenna. Erga haala kanaan ofitti dibneetiin jenne naannoo kana ofitti dibneetiin jenna. Sani booda mootiyyuu warqata zayitaa san jechuudha. Kayoo homa galiyyaa homa gootan ofitti zayita jala keettan jechuudha. Isaanii jala isa san fiddanii asirra ofi keettan jechuudha. Kana ofitti dibdanii geessitan waan ta'eef isa san fiddanii akkana ofirra keettu jechuudha. Ergasii gubbarralleen itti dibdu jechuudha. Gubbarralleen wanti kanatti dibdu jechuudha. Kan asitti waliin dhaattanii qopheessitan san jechuudha. Itti dibdanii fiddanii gubbaa kanarrallee hin diddibdanii. Okay, asheen dibeetumaan isin argisiisa jechuudha. Dibdanii haaluma kanaanii fiddanii ammallee kallacha keessanirra keettan jechuudha. Kallacha keessanirrallee akkanatti keettu jechuudha. Okay, ilaala amma jechuudha kunoo. Ni argitu dheetii yaada anamma haala kanaan dibadhee tinjira kuni marti warqata zayitaati jechuudha. Warqata zayitaa san erga dibattaniitiin fuula keessan irratti xaraydaniitiin jettanii booda warqata zayitaa san fiddaniitiin fuula keessan irratti qadaaddu jechuudha. Gara maraa waliin geettaniitiin jechuudha. Qadaaddu ergas illee mootiyyuu waan hafe gubbaa warqata kanaatirra dibdu jechuudha. Gubbaa warqata kanaatirra tartiiban dibdu jechuudha. Sirriitti fuula keessanillee hin addeessaa, fuula keessanis hin bareechisaa jechuudha. Fuula keessan hin addeessina waan akka zayitaa homa jechuudha. Keessattuu waan funyaanirra jiru kana waan adii yoo akkana xiqqishuma isii harkaan qaqqabdu wanti adiin ol keessaa yaa'u san jechuudha. Deebi'ee waan gurraacha keessaa yoo akkatti mibiraatti wanti itti siqii daawwitiitti siqiitiif ilaali waan gurraacha akka mataa wayiitu jira funyaan keetirra. Isa san kaasee sirraa qaraga jechuudha dhugaa rabbii jarrabiitee ilaali. Garuu walakkaa tokkoof ruubii takka walakkaa eegini ruubii takkaaf gubbaa isaa kanarra akkatti diddibdu jechuudha. Ruubii takkaaf jechuudha. Ruubii takkaaf qofa jechuudha. Ruubii takkaaf yoo inni goggogee fuulli keessan akkatti wal qabee wal harkiseetiin jedhe jechuudha. Kun isin goggogee hatta afaaninuu kolfullee hin dandeettan seeqachuu hin dandeettanii waa haasa'uu seeran hin dandeettan jechuudha. Naannoo funyaanii kana keessattuu sirriitti itti dibaa jechuudha. Isa bakki rakkoo qabu jechuudha irra guddatti. Innaa kanaaf amma ani viidiyoo kana geessee ruubii takka ofirra teessisee dhiqadhee fuulli kiyya akkam akka jiru garaagarumteen fuula kiyyaa hin beeksisu maaliif an duratti dibadhee waan ta'eef jalqaba duratti dibadhee sirriitti natti gaarii ta'ee isaa argee jennaan bareeda ta'uu argee jennaan viidiyoo kana isin waraabee lammata ofitti dibachuudha. Kanaaf isinillee dibadhaa hin argitan jechuudha. Yeroo warqata kana ofirraa kaastan yeroo warqata kana ofirraa kaastan argitu jechuudha waan fuula keessan irraa baye waan gugurraacha waan adii jechuudha. Ni argitu.
gubbaa isaa kanarra akkatti diddibdu jechuudha. Ruubii takkaaf jechuudha. Ruubii takkaaf qofa jechuudha. Ruubii takkaaf yoo inni goggogee fuulli keessan akkatti wal qabee wal harkiseetiin jedhe jechuudha. Kun isin goggogee hatta afaaninuu kolfullee hin dandeettan, seeqachuu hin dandeettani, waa haasa'uu seeran hin dandeettan jechuudha. Naannoo funyaanii kana keessattuu sirriitti itti dibaa jechuudha. Isa bakki rakkoo qabu jechuudha irra guddatti. Innaa kanaaf amma ani viidiyoo kana geessee ruubii takka ofirra teessisee dhiqadhee fuulli kiyya akkam akka jiru garaagarumteen fuula kiyyaa hin beeksisu maaliif an duratti dibadhe waan ta'eef jalqaba duratti dibadhee sirriitti natti gaarii ta'ee isaa argee jennaan bareeda ta'uu argee jennaan viidiyoo kana isin waraabee lammata ofitti dibachuudha. Kanaaf isinillee dibadhaa hin argitan jechuudha. Yeroo warqata kana ofirraa kaastan argitu jechuudha waan fuula keessan irraa bahe waan gugurraacha waan adii jechuudha ni argitu. Okay, amma goggogeetiin jiran irratti jechuudha dhiifama wajjin haasa'uu hin dandeenye. Laala gogeetiin jiran irratti jechuudha suuta kan ofirraa yaaftan jechuudha. Suuta ofirraa yaaftanii nama dhukkuba wallaahi maaliif haala malee goggogee waan ta'eef nama dhukkuba jechuudha. Suuta ofirraa yaaftan jechuudha. Suuta tasgabbiidhaan haasawaa na dhoorge an kolfa na dhoorge nama dhukkuba akka badaa dhugaa rabbi. Amma dhiqadhee jira laati nama dhukkubsa dhugaa rabbi nama irratti goggoinaan ruubii takka ofirra teessitee yoo goggogee isaa argite yoo dhiqatte waaw baay'ee tokko inni nama godha jechuudha namu. Garaagarumteen fuula kiyyaratti mul'ate jira amma jechuudha. Misirritti ilaalaa garaagarumteen fuula kiyyaratti mul'ate jira. Saamunaan an dhiqadheen illee isa kana jechuudha. Saamunaan an dhiqadhuun fuula kiyyaan isa kana jechuudha. Okay, kireemni an dibadhu mootuyyuu isa kana jechuudha. Kunillee shifiniinaa namarra balleessa. Kanaaf dhugaa rabbi jechuudha osoo waan fuula kiyyarraa bahe isinitti argisiise. Dhugaa wuuy argitani garuu waan argitan Allahu a'lam min argitan jechuudha waan fuula kiyyarraa bahe waan gugurraatti wayiitu bahe jechuudha waan amma dhiqadhee jira laati nama dhukkubsa dhugaa rabbi nama irratti goggoinaan ruubii takka ofirra teessitee yoo goggogee isaa argite yoo dhiqatte waaw baay'ee tokko inni nama godha jechuudha namu. Garaagarumteen fuula kiyyaratti mul'ate jira amma jechuudha. Misirritti ilaalaa garaagarumteen fuula kiyyaratti mul'ate jira. Saamunaan an dhiqadheen illee isa kana jechuudha. Saamunaan an dhiqadhuun fuula kiyyaan isa kana jechuudha. Okay, kireemni an dibadhu mootuyyuu isa kana jechuudha. Kunillee shifiniinaa namarra balleessa. Kanaaf dhugaa rabbi jechuudha osoo waan fuula kiyyarraa bahe isinitti argisiise. Dhugaa wuuy argitani garuu waan argitan Allahu a'lam min argitan jechuudha waan fuula kiyyarraa bahe waan gugurraatti wayiitu bahe jechuudha waan. Kanaafuu habiibatii wanti yaa isinillee jarrabaati ilaalaa isinin jedha hooma takka waan isinitti ulfaatu miti waan mana keessa jiru killee jechuun killee bishaan killeetii fi harcee duqeetii doraa san jechuudha dureetii wanti ka boqqoolloo san jechuudha. Suura irratti isiniif kaayaa viidiyoo irratti waliin hidha jechuudha ni argitu. Kanaaf akkatti fuula keessan bareechisattanii fuulli keessan illee baay'ee tokko naa'ima ta'aa hin lallaafaa jechuudha. Funyaan kiyyatuun funyaan hin qabu dura funyaan kiyyatuun yoo dura korontaa wayiitii garuu amma maashallaa laaftu wayiitii jechuudha. Dasnaadha harka irra oofuun fuula kiyya kanarra akkan harka oofuun baay'ee tokko na dasnaadha jechuudha. Inna waan akkasisaniiti jarrabaati ilaalaa homaa hin kasartanii homaa waan isinitti ulfaatu miti isiniin jedha. Jarrabaati ilaalaa nagaatti naaf ta'a. Turtii gaarii viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufa. Waan sirriitti isinitti tolu jechuudha waan adda addaa qabadhee isinii dhufu yaadaaf duraa fi inshaallah na akkasii